amma booda ani afaan ingiliffaa barreessuu hin danda'u dubbisuullee hin danda'u akkasumas afaan amaariffaallee barreessuu hin danda'u namalleen itti walii galuu hin danda'u jechuun hafee jira jechuudha. Isteeppii sitti argisiisu duwwaa yoo hordofte jechuudha sirritti waan kana itti fayyadamnaan akka ajaa'ibatti yeroo gabaabaa keessatti afaan ingiliffaa dubbisuu fi barreessuu ni dandeessa jechuudha. Akkasumas afaan amaariffaa afaanota kamiyyuu jechuudha any language barachuu ni dandeessa jechuudha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftoota aappii ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufee jira. Aappii kana bakka nan buufadha isiniin jedhe duwwaa buufadha. Aappiin kana fakkaatu baay'eetu jira jechuudha kan kanaan wal fakkaatan orjinaala isaa kan waan hunda of keessatti qabatu gadi buuseetiin telegiraama kiyyarra isiniif kaa'aa achirraa dhattanii buufattanii jechuudha hordoftoota kiyya. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu hordoftoota Oromaan warreen hanga ammatti chaanaala Oromaaniif haaraa taatan chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Barumsi dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon kunillee please akka namoota baay'ee bira ga'uuf like tuquu hin dagatina. Akkasumas yaada qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa. Hiriyoota keessanillee share gochuu hin dagatina jechuudha. Isteeppii xiqqoodhaan akkamitti akka itti sirreeffatan daqiiqaa muraasa keessatti isin argisiisa. Ana faana bu'aa nan deebi'aa na eegaa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Akkuma reefun tana mata duree irratti isiniif tuqu yaaletti afaan kamiyyuu barachuus ni dandeenya dubbisuus ni dandeenya jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti waan barbaanne dubbifnee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Teknoolojii ammayyaa fayyadamnee waan barbaanne barachuu fi dubbisuu ni dandeenya osoo harka namaa hin eeggatin harka keenya mana keenya teenyee barachuu ni dandeenya jechuudha. Teknoolojii ammayyaa fayyadamnee aappiin kun aappii kaanirraa kan isa adda godhu jechuudha. Qubee takka yoo isin dogongortanillee ofii isaatiin sirreessee isiniif barreessa jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti otoo maallaqa baastanii barachuuf yookaan karaa dheeraa deemtanii barachuuf hin cinqamin jechuudha. Mana keessan teessanii barachuu ni dandeessu jechuudha. Afaan Ingiliffaa namoota kamiinuu addunyaa waliigaluu kan ittiin danda'amu afaan Ingiliffaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu afaan hojii waan ta'eef afaan barachuun baay'ee gaariidha, baay'ee bu'a qabeessa waan ta'eef meena hordofaa. Ani amma aappii kana keessan jira. Aappiin kun fakkeenyaaf akka kanatti isin seensisu. Yeroo isin seensisu akkuma argitan amma kiyya gubbaa kanatti iimeela kiyyaa wal qabatee jira. Iimeela keessanii wal qabsiiftan paaswordii isin hin gaafatu. Loogiin gootanii yeroo seentan jechuudha. Allahu gootaniituma ayyama kennitaniif jechuudha. Beeksisni tokkolleen watermarkiin tokko irra hin jiru jechuudha aappii kana. Fakkeenyaaf mee amma jala kanatti kun akkuma argitan afaan Oromoo irra jira jechuudha. Afaan Oromootii fi afaan Ingiliffaa irra jira jechuudha. Fakkeenyaaf afaan kana jijjiirratu yoo barbaade afaan amma fakkeenyaaf asirraa gamanatti hiikamaa jira jechuudha. Afaan Oromootiin gara Ingiliffaatti hiikatuutti jira jechuudha. Yoo barbaadan afaan Ingiliffaa kana gara afaan Oromootti illee hiikuu yoo barbaadan sararuma lamaan kana tuttan jechuudha. Sarara kana tuttanii jechuudha. Yeroo isin tuttan akka kanaan jijjiiramaa jechuudha. Kun akkuma argitan sagaleen dubbattanii waan barbaadan fakkeenyaaf sagaleen dubbattanii isiniif barreessa inni jechuudha. Google irratti yeroo isin sagaleen dubbattan Google ufuma isaatiin automaatikaalii asitti isiniif barreessa jechuudha. Nama viidiyoo waraabaa waan hin jiruuf malee sila isin argisiisa jechuudha. Kunoo bakkuma antiyyaanitti isiniif qabu kana asirra tuttanii makaraafoona tanarra yeroo isin tuttan akka isin sagalee waraabdan isin gaafata jechuudha. Waan barbaadan asirratti by the way afaan Oromootiin isiniif waraabu. Afaan Ingiliffaatiin isiniif waraaba. Jecha barbaadan afaan Ingiliffaatiin asirratti yeroo isin sagalee tana gadi tuttanii makaraafoonii tana gadi tuttanii afaan Ingiliffaatiin waa jettan jecha keessan san barreeffamatti isiniif jijjiira asitti. Sana booda isin immoo maal gootan gadi buutanii jechuudha. Tiraanisleet gootan gara afaan Oromootti jijjiirattanii ilaallattanii jechuudha waan dubbattan jechuudha. So kanumaaf mee akkamitti afaan kanallee jijjiirrachuu dandeenya. Bakka Ingilish jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasna. Fakkeenyaaf afaan birarra kaayyatuuf afaan kamiyyuu jechuudha. Afaan baay'ee tokko keessa jira kun akkuma argitan. Afaan Oromoo jira, afaan Ingiliffaa jira, Amaariffi jira, Indiyaan jira, akkasumas Bangaaliin jira. Afaan kamiyyuu akkeessa afaan addunyaatu as keessa jira jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf ani afaanuma tokkorra haa kaa'u Ingiliffuma kanarratti haa deebisu asiin haa jijjiiru. Afaan Oromootiin mee amma jecha afaan Oromootiin gubbaa kanatti waan tokko jedhee haa barreessu. Galatoomaa jedheetuma haa barreessu. Mee amma kunoo amma akkuma argitan hordoftoota kiyya gubbaa kanatti galatoomaa jedheetiin barreessan. Inni immoo jalatti kunoo akkuma argitan thank you naan jedhe jechuudha. Argitanii miti? Ufuma isaatiin automaatikaalii isinii fiika jechuudha. Barreeffama kana asii fuutanii bakka feetanitti poosti godhuu ni dandeessu. Akkamitti poosti goona ka jettanillee isin argisiisa. Bal'inaa waliin ilaalla. Sooshaal miidiyaa kamiirrattuu poosti godhuu ni dandeessan. Akkuma isiniin jedhe amma fakkeenyaaf an gubbaa kanarratti fakkeenyuma isin argisiise isin immoo bal'inaan kanaan daran itti fayyadamuu dandeessan. Fakkeenyaaf mee nama gubbaa kanarratti
waraariyyuu goojee barreesseetiin jira. Gama jalaa kanatti kun akkuma argitan eessa deemaa jirta naan jedhaa jira jechuudha. Kanaafuu isa kan akkamitti fakkeenyaaf kan gubbarratti barreessine malee kan jalaa hiika isaa kan akkamitti fudhannee maxxansuu dandeenya. Laangeejii kamiyyuu afaan kamiyyuu hiikattanii jechuudha. Miseejii namni isin ergallee fiddanii asirratti hiikattanii afaan Oromootti jijjiirrachuu ni dandeessan. Afaan kamiinuu kan isiniif barraa'e akkamitti akka itti koppii gootanii fiddanillee isin argisiisa ammuma jechuudha. Fakkeenyaaf isa kan irra gattuuttan jechuudha. Hiikuma afaanii kan isiniif kennarra yeroo isin tuttan jechuudha hordoftoota kiyya kunoo akka kanaan jala kanatti isinii fida isin kan isin irraa eegamu maali as dhuftanii mallattoo koppii tana jechuudha yeroo tokkoof akkana quba keessaniin tuttan. Sana booda kunoo akkanatti asirratti jala kanatti jechuudha translate copied nuun jedhe jechuudha. Hiikan keenya koppii tahee jira jechuudha. Kanaafuu asii amma bakka barbaannetti messengeraan, imoon, whatsaappiin waan barbaanne irratti hiriyoota keenya affeeruu ni dandeenya jechuudha. Social media irratti illee maxxansuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf amma isa asii koppii goone kana asitti qabaddaa eessa deemta ka jedhu kana ani amma mee Facebook irra geesseen isin argisiisa. Ani amma Facebook kiyya keessa seeneetiin jira. Kuni Facebook kiyya asirratti yeroo tokkoof nin cuqaasaa post godhuuf hin deema barreeffama reefu san kan reefu afaan Ingiliffaatiin barreessee afaan Oromootti naafii keessan jechuudha. Bakka kanarratti dhufee jechuudha. Quba kiyyaan sakandii takka gadi qaba. Yeroon gadi qabe akkuma argitan gubbaa kanatti kunoo paste naan jedha jechuudha. Akkuma gubbaa kanatti argitan paste ta jedhu tana irratti cuqaastan. Sana booda kunoo haala kanaan wanni reefu anan achirratti koppii godhe suni haala kanaan asirratti naabaa jechuudha. Kana booda kara barbaadetti posti godhuu nan danda'a jechuudha. Kana qofaa miti hordoftoota kiyyaa fakkeenyaaf barreeffama afaan adda addaatiin social media irratti barraa'ee fakkeenyaaf ani amma kuni amma afaan Ingiliffaatiin Facebook irratti posti godhe namni kun jechuudha. Kanaafuu mee waan kana fuudheetiin achi geessee hiikee isin argisiisa fakkeenyaaf akka itti geessuu dandeessan. Amma barreeffamuma kanarra sakandii takkaaf quba keessaniin gadi qabdan sanii booda jechuudha koppii isiniif ta'a jechuudha. Kanaafuu eessa geessitan mee amma eega achi koppii godhanne boodan jechuudha kallattii maan aappii keenya keessatti deebine yeroo asitti deebine maaltu nurraa eegama bakka paste jettu tana ni argitan bakka tokkollee hin dhattan akkuma dhuftaniin bakkuma paste jedhu tanarratti yeroo isin cuqaastan automaatikaalii isiniif ol baasa jechuudha. Kunoo amma ani irratti cuqaasnan akka kanaan naaf baasa jechuudha. Waan arreef achirraa koppii godhe san kallattimaan fidee asitti naaf baasee jechuudha. Akkuma argitan kunoo hordoftoota kiyya sirriitti ilaaluu dandeessan. Kun amma afaan Oromootti hiikamee jechuudha. Kunoo akkuma argitan asitti Oromoo jedha jechuudha. Yoo barbaadan gubbaan kun Ingiliziidha jechuudha. Kanaafuu Ingiliffaa kana fuudhee afaan Oromootti akka kanaan naaf hiikee jechuudha. Waan gubbarratti Ingiliffaan dubbatu san afaan keessaniin qooqa ittiin dhalataniin kunoo akkuma argitan asirratti naaf hiikee jira jechuudha. Bifa kanaan barreeffama miseejii namni karaa adda addaatiin gara keessalleetiin qooqa isin hin beekne yeroo namni isiniif erge bifuma kanaan koppii gootanii fiddanii bakka paste jedhu tanarratti tuttanii sana booda ufuma isaatiin automaatikaalii isiniif hiikaa jechuudha. Akka kanaan itti fayyadamuu hin dagatinaan isiniin jedha. Aappiin kun waa hedduuf isin gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf biyya hin beekne tokko yoo deemtan jechuudha konkolaataan bakka isiniin itti deemu yoo wallaaltan waan kararra dhaabbatu waan tampiiliina garagaraa kan kararra jiru kaameeruma itti qabdanii jechuudha itti kaaftanii jechuudha iskiriinshaat gootanii waan barbaadan fiddanii asirratti gashitanii afaan barbaadan hiikkatanii bakka deemtanillee beekuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Dhaabbata wayiillee fakkeenyaaf afaan isin hin beekne yoo kan barraa'ee jiru argitan jechuudha aappii kanaan waan barbaadan beekuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Maarree isinillee viidiyoo ilaaltanii eegatu murtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gootanii viidiyoon dabalataa akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf mallattoo notificationii tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasumas viidiyoo dabalataallee bakka viidiyoo jedhu kana keessa dhuftanii jechuudha viidiyoo barnoota baay'eetu jira akkeessa waan barbaadan sirreeffatu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasumas chaanaala keenya lammaffallee warri haaraa taatan otoo as jalaa hin baane jechuudha chaanaalis bakka jedhu irra cuqaastanii chaanaala Oxygen Media Network jedhu kanalleen chaanaala kiyya asumaan akka bartaniif subscribe gochuu hin dagatinaan isin jedha. Aappii kana eessaa buufanna jettanii hanga ammatti kan itti rakkattan karaa salphaan buufattan jechuudha. Osoo profaayila kiyya kana jalaa hin bahin YouTube kiyya jalaa osoo hin bahin bakka about jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha orjinaala aappii kana argatuuf jechuudha. Sana booda mallattoo telegiraamii jala kanatti argattu mallattoo telegiraamii tanarratti cuqaastanii jechuudha gara telegiraamii keenyaa deemtanii achiin buufatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Otoo shabakaa tokko isin hin barbaachisin Pilaastorii Googil irra osoo hin deemin jechuudha. Aappii waan hundaan guutuu ta'e jechuudha kan waan tokko isin hin gaafanne beeksisarraa bilisa kan ta'e jechuudha. Beeksisa adda addaatiin kan isin hin cinqine watermark irraa bilisa kan ta'een achirra isiniif kaaya jechuudha. Kanaafuu telegiraamii kiyyallee achumaan joon gootanii achirraa buufatuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kunillee namoota baay'ee bira akka ga'uuf like tuquu hin dagatinaa. Yaadaa fi komii qabdanillee wanti irraa isiniif hin galin yoo jiraate komentii jalatti
keenyatti naaf barreessa. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatina haa irraa fayyadamanii kan hin beeknellee kan beektan immoo nama beekuun akkasumas obboleeyyan keessaniif share gochuu hin dagatina yoo ofii keessanii beektanillee namni kan hin beekne kan itti rakkataa jiru baay'eedha waan ta'eef isin share godhaa baasii isin hin gaafatu kan hin beekne irraa haa fayyadamu jechuudha hordoftoota kiyya maarree baroomsi narraaf qabadhelleen asumarratti kan raawwatu ta'a baroomsa yeroo itti aanutiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.